isii amma isiniif baasu deema hanga dhumaanaa wajjin tura isinii hima. Iccitiin Roozan isin dho'isteetiin YouTube irra gadhiisaa jirtu. Oromoo bareeddu takka baalagee takka yoo argitan baalagummaa isii daawwadhaa mee ilaaltan akka isiitti baalagee taate maali? Luka gargar bantee dugdaan galtee ciifti. Anis gidduu galuuf maaltu wal dhiisaree hamman uffata koo baasuttan jarjare. Wadhee gargar banee mana yommuun gidduu seenee eegalu waan sana ufakkatti mi'aawu maalan jedha wayyoo har'a ittan ba'e galata waaqayyoo. Ijoon akkana bareeddu waan baalagee kana afaan isii keessaa ba'e dhiitiin. Baalageen ennurra isii osoo hin ta'in gaafii kana namni beektan komentii jalaan nu barreessame isinis hirmaadha. Akkuma dhageettanii osoo ani isiniin ibsin dura dafaatii barreessaa. Sanyoo jechuun maal jechuudha? Amaariffaan immoo Oromoffaan. Sanyoo immoo namni dafnoon. Aadaa Oromoo keessa jira. Sanyoo jedhama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkamitti baga jiraattan jechaa guyyaarraa maal qabadhis dhufee akkuma argitan mata duree gubbatti iccitii Roozaa jedha. Iccitii Roozaa maali? Wajjinuu kan laallu ta'a akkasumatti viidiyoolee ajaa'ibatti nama bashannansiisan isiniif qabadhe dhufee jira. Viidiyoolee ittiin bashannannu wajjin bashannanaa jechuudha. Akkuma jalqaba irratti argitan viidiyoo takka takka irratti reaction waliin kan goonu ta'a jechuudha. Akkasumas namoonni isinitti tolee like subscribe gochuun raaftiin as jenna. Kana dura beeksisa tokko isiniif baasee ture kan waa'ee YouTube ixaa baasuu deemu kalas kan xumuraatii amma torbee kana keessatti ixaa warroota keessa jiranii walii galii baasuuf deema jechuudha. Namoonni akkaawuntii baankii fudhatanii osoo hin naqin hagammaa turtan yoo hirmaachuu feetan amma hin dhaqqabdanii daddafaatii naqaatii gara ixaatti deemaa isin jedha. Akkasumas dalagaa adda addaa online irratti akkamitti dalina kan jettan dalagaa online irratti dalagamuuf mana keessa taatanii telefoona keessaniin osoo viidiyoo irrattis yoo ol ba'u warri jibbitan viidiyoo irratti mul'achuu hin barbaadu. Osoo YouTube irratti viidiyoo irratti ol ba'ee mul'atiin moobaayilii kiyyaan online yookaan biizinasa akkam dalaguu danda'a warri jettan nagaafachuu barbaada lakkoofsa bilbila kee asirra argitaniin WhatsAppiin sagaleenaaf qabaatii nagaafadhaa isiniif ibsa biizinasota akkamii akka dalaguu dandeettan jechuudha. Akkasii nagaafadha isin jaa keessan amma gara reakshinii keenyatti dabarraa isinitti haa tolu jecha laayik gochuun eegala. Video kanatti akkuma argitan dubartiin hin heerumu jettanii teettan sababbiin keessan maal akka ta'e ni ibsaa jechuudha. Kana qofaa miti viidiyoon faranjii moo chaayinaa taate Indoneeziyaa kanneen kana fakkaatu dalaganii jiran jechuudha kameessa kana fakkaatu. Hiikan isin galee jechuudha. Yeroo amartii itti kaatu yoo heerume heeruma keessa maaltu jira? Bultii yoo ijaaradhe bultii keessa maaltu jira kan jedhu amartii san keessan argite jechuudha yoo isin galee jiraate. Amartii san keessan bultii ijaaramtu keessa maaltu yoo laaltu haadha manaa taate mire akka duraan yookaan mana waa hunda xannastee darbitee uffata isii kaanas darbitee shaarfii achi darbitee deemuun hin jiru. Jaarsa qabdiimi uffata jaarsaa mas'uulummaa manaa guutuu waan irra jiruuf maal faaree jaarsa nyaata bilcheessuu mana qulqulleessuu maal jechuu ulfaa'u ilmoo dhalu kana arginaan amartii ofirraa fuutee darbitee jechuudha. Dubartii hagammaa hin heerumu jettanii teettan sababbiin beekamee jira jechuudha. Dubartii sanafoota jechuudha kan heerumu jettanii teettan. Kana sodaattanii bultii sodaattanii mana keessa yoo heerume jaarsa kiyyaa uffata miicaa jaarsa kiyyaa nyaata dalagaa mana gabbaa'uun hin jiru mana qulqulleessaa ni ulfaa ilmoo dhala ilmaan qaba. Kana jettanii cinqamtanii sodaattanii umrii keessan ofirraa fitina dafaa heerumaa isin jedha gorsa kiyya kun. Heerumaa isin jedha yeroo keessanitti fayyadama maaliif yeroo illee itti fayyadamuun bareeda yeroon heerumuun bareeda tokkoffaa haraama garaagaraatiin irraan qusattanii lammaffaa immoo umriin keessan osoo hin dhumatiin ilmaan akka horuu dandeettanitti namoonni tokko didanii sa'aatii babbareedaniif sa'aatii ijoollummaa sa'aatii dargaggummaa hin heerumu didaniitiin eega dulloon booda jaarsa barbaadantu jira jechuudha. Akka akkas hin taaneef yeroon heerumaa tun gorsatti xiqqishuudha akka isin jala xabe hin jenne gorsi jechuun gara viidiyoo itti aanutti deemna jechuudha.
بيت كأولا كنا يلا لو جي سيرة بماجة أمي ملالا أمي ما أمر بيجا إتني ما شاء الله بدني أنك بايا مريت لا أنا نجاتاي Iccitii roozaa kan isin jedhas keessa viidiyoon kun mummuramee TikTok faarratti Facebook faarratti bakka garagaraatti gadhiifamee argee jira. Walumaa galatti kulanii biddeena dhahuu akkasiin goote dubartiin takka takka ni jirtan dandeenye garuu an kulanii fi roozaa biddeena akka cicciran hin argitanii kulaniin akkanatti yeroo biddeena zoortu anuu dhaabadhee osoo akkasii fincaane si caalaa osoo qaawwa ittiin baasiin zoorsaa jechuudha. Kulaniin iddoo duwwaa hambisaan ofiin keessa fiiguu deemti mee haga dhuma laalla. Hedduu natti tole viidiyoon kun sodaata akka malee gadhiisuun isii waan hin beekin hin beeku yaa dirqamaa miti. An garuu kana dha'uu wallaalteetiin jedhu yookaan haga biyya Arabaa turte kana irraanfattee biddeena dha'uu ogummaa waan kana taatee naa garuu dide. Okay, gudii iccitii roozaatii fi kulanii argitanii jirtan jechuudha. Gudii biddeena godhan. Biddeena ciraniitiniin eelee saabatan. Mee walumaa galatti roozaa eelee kana meeqan bittee? Eeleen tun takuma lama jira takuma sadii jira wal keessa jira wanni hundinuu. Ewa eeleen takuma lamaatu jira takuma sadiitu jira wanti hundinuu wal keessa jira jechuudha. Kanaafuu eeleen wanta kuma lamaa takuma waan wal keessa jirtuuf jalaa balleessa jechuudha. Isin hin beekne. Maashaallah namatti tola garuu kulanii fi roozan guyyaa nikaa isii yeroo maanguddoo ergame nikaa jedhamu sagantaa isii irratti kulanillee achii kaatee baaleen hanga baalee dhayite sagantaa kana wajjin dabarsuuf maashaallah irraa jedhee jira. Namatti tola wal bira dhaabbachuun keessan hedduu nama gammachiisa asirratti barnoota nama hundaaf kenna hiriyyummaan biyya Arabaa wajjin jiru biyyattis waliin galtanii yoo akkasuma itti fuftanii jiraattan maashaallah isin irraa jedhee. Akkasii wantoota kunuunsa akkuma argaa sagaleen kiyya hedduu takka baay'een dhagahamu jalattiin hidhee siniin sodaa walitti akka wajjumtoota kiyyaa kun akkuma dhita roosaan as baatee jirti kana fakkaatti guyyaa isiiti guyyaa nikaa isiiti nikaayaa hidhachuudhaaf warri abbaa manaa kuutisammaa dhufanii haga sanii. Okay, maashaallah dha walumaa galatti roozan heerumuuf nikaa sagantaa nikaa jechuudha kun sagantaa nikaa iccitii isii amma isiniif baasu deema hanga dhumaanaa wajjin tura isinii hima. Iccitiin roozan isin dho'isteetiin YouTube irra gadhiisaa jirtu kun maali? Iccitii homaatii miti isinuu himtee jirti nikaa hidhachuuf heerumuu jirti maashaallah mabruuk sin jenne iccitiin maalinni walumaa galatti gammachuun kan kee gammachuu kenna obboleetti teenna qaalii baga gammadee sin jechuuf gammachuu siif ibsuuf malee iccitiin yookaan badiin homaatu hin jiru kun waan gaarii dalaydee waan bareedaa heerumuun kan kee nikaa hidhachuun kan kee bultii ijaarrachuun kan kee horaa bulaa lamatee aciisaa isin eebbisan asumarratti baga gammadee sin jechuuf jechuudha. Lamatee aciisaa 8-10-15 dhibba ta'aati akkuma Oromoonni horti wal horaatii jiraadha isin hin jenna hamtuun isin argin ija badduu isin irraa haa qabu walumaa galatti baga gammaddan jechuu fi akkuma argitan gara akiraa kanatti illee immoo nikaayan booda fakkaattii irraa babbareedee jira jaarsa cimaa nama gaarii argatte fakkaattii yoo ilaalan iyyuu maashaallah jirra jenna gammachuun kan kee gammachuu kenna gammachuu ajaa'ibaa argaa jirra YouTube irratti waan gadhiisu jirtu akkanumatti itti fufisi rabbi isaa gammachiisu jenna isinillee baga gammaddan jedhaani gammachuu isii yoo isin gammachiisee jiraate laayik gochuun viidiyoo kanaan dubeessa isin jenna. Warroonni immoo roozaan beekuu jiraatan akka isaa viidiyoo kan laaluu jirtan chaanaal isii roozaatuuf jedha seenatti daawwadhaa viidiyoolee sagantaa nikaa sagantaa roozaa kana hunda qopheessa jirti of duraaf maal nu fiddi hawwiin eegu jirra maaliif waan gammadaa jirtuuf gammachuun tante
gammachuu ta'e jechuudha. Akkuma argitan hordoftoota keenya bilillee yookaan immoo biiraa dhugaatii wayiitti na fakkaate tata'anii sagantaa wayii qabanii osoo banuu jiran madooshaa fa'aan bana. Kun amma barnoota maalirraa argatan viidiyoo akkana waraabanii warra gadhiisaniif maal jedhama kun amma Ariifii Faaraa jedhama. Beekaa wallaalaa osoo beeku ka wallaalu nama guddaa ta'e osoo beeku. Madooshaan amma daa'imman kana jala yoo argite peepsii fa'aa bitattee waan adda addaa bitatteetiin osoo haala kanaan banama jetteetiin tumte maal barnoota eenyu kennaa jiran. Viidiyoolee garaagaraa daa'imman akka ilaalan hin beekanii yeroo waa daleedan hubadhaa dura callisanii nama kolfisiisaa yookaan immoo waan addaa kana uumaa jettaniitiin waan hin jirre kana uumaa asin baasina waan dhaloota miidhuun dalagina viidiyoolee akkanaa kanneen kana amma isaanis yookaan ittiin beekamtii argadha yookaan waan bareeda dalagee waan gaarii dalagee dheetiniin yeroo harki isaatu murame ole rabbi isa baase harka morma bilillee akka qabatee madoo shanarraa dha'uun jalli cabee buqqee jechuudha sa'a sana osoo quba isaatu irraa muree irraa darbee miidhaa guddaa fidee jira jechuudha viidiyoo akkana warra daddaleedan beekamtiitiin arganna yookaan immoo waan adda uumne jettan wanti addaa ka uumamu akkana osoo hin ta'in waan gaarii waan nama barsiisu uumaa isiniin jenna walumaa galatti ajandaa kijiba waan adda addaa waan hin fakkaanne uumtanii warra daddaleedan of qusadhaa jenna jechumaa fi wanni asitti baaseef ittiin kolftanii yookaan ittiin bashannantan osoo hin ta'in barnoota nama haa ta'uuf maaliif isa arganiifa akka isaatitti viidiyoon kiyyallee waraabamee gadhiisaa jedhaniitiin namoonni tokko tokko waan hin jirre wayii maxxansuu waan danda'aniif jechuudha. Gara viidiyoo itti aanu seenna viidiyoon itti aanu hoo maali yoo kan jettan taate Ana jaartii lammataa fuudhu Sumayyaan akkam taati daawwadhaa sitti Sumayyaaf Jamiilaan akkam ta'an yeroo an jaartii lammataa fuudhu Sumayyaaf Jamiilaan akkam taati dirqama jaartii lammataa amma samoonii kana fa'aa fuutu malee anjaa jirti Sumayyaan ilmoo garaa qabdi akkuma kanaan dura isin himetti ilmoo garaa qabdi ka garaa qabdu amma kalaas lamaan tana booda alhamdulillah rabbi lamanaa kenne amma booda ilmoo waggaa 5 turaa jetti ani immoo ilmaan dhiiraa hedduu dhalchuu barbaada yoo rabbi naaf kenne yoo rabbi jedhe akkas barbaadan jennaan abadan amman tana umrii kee ofirraan fitiin amman tana jaartii fuudhii dhadhalchiinaan jette akkasitti siin horuunaan jette kanaafu yeroo fuudhinaan jette yeroo ani immoo jaartii lammataa fuudhee arooza godhu isiin saalaa keessaa akkam taati isiif Jamiilaan daawwadhaa. Amma kadhaabatu sun ka jaartii lammataa of biraa qabu anaa jechuudha. Ta sirbitu immoo Sumayyaadha. Daa'imattiin akkuma beektan Jamiilaadha. Akkasiin taatu daawwadha. Akkuma argitan amma asitti Sumayyaan akka laaltanitti fakkeenyamaaf maqaa Sumayyaatti na fudhannu waan gammadde fakkaatti garuu gammachuu miti kun. Hinaaffa akka sirbisiisaa jira. Achi deemtee duuba taa'uu dadhabdeeti akkasi isin jedha akkuma argitan kana fakkaataa jechuudha. Yeroo hinaaffan akkasi sirbisiisu. Gara viidiyoo itti aanu seenna viidiyoon keenya akka itti aanu maali kan jettaati mucattii Oromoo bareedduu takka baalagee takka yoo argitan baalagummaa isii daawwadhaa mee hin laaltan akka isiin itti baalagee taate maali ilaalaa. Luka gargar bantee dugdaan galtee ciifti. Anis gidduu galuuf maaltu wal dhiisaree hamman uffata koo baasuttan jarjare.
Yommuun ishee ilaalu waan ishees ni addaata. Isheenis na arguuf jarjarte fakkaata. Dafee uffata koo baasee daddarbadhee dhaqeen takka baadhee ol fuudhee hammadhee ofirra kaawwadhee gargar banee mana yommuun gidduu seenee eegalu waan sana ufakkatti mi'aawu maalan jedha wayyoo har'a ittan ba'e galata waaqayyoo. Miira namaa fuudhee nama gammachiisa akkuma aannanii laphee namaa jiisa. Ani argeen beeku takkaa waan akkanaa itti gidduu ishee bargaanfattee bana. Sirriittan ilaale haalaan gadi qabee jedhee quufuyyuu hin dadhabe. Keessa bahuun jibbe keessa buluun yaade garuu immoo dadhabbiif hirribni nagaade. Boodarra dadhabnaan hirribni koos dhufee dubbisuu koo dhaabeen kitaabitti cufe. Boruun itti fufa jedheen itti dhiise kitaaba ajaa'ibaa fuula 70 irra gaheen ciise. Lammatuu hin dhiisu jedheen gales waada kitaaba dubbisuu haa godhannu aadaa. Galatoma. Maashaallah tan harka dhoofna. Duratti yoo ilaalu yoo dhageeffadhu tun baalageen akkamitti uummata nama akkanatti miira keessa nama itti waan akkana akkamitti haasofti miidiyaa irratti jedhee ilaale. Akkamitti mucoon akkana bareedu waan baalagee kana afaan isii keessaa ba'ee dhiitiin ilaalee yoo jedhu baalageen eenyu re'isii osoo hin ta'in akkamitti fayyaddan sila amma isin oluma baatee waa'ee kitaabaa tokko isinitti haasofte oluma baatee waa'ee kitaabaa san isinitti haasofte namuu sakandii muraasa laalu keessaa ba'e. Sistema isin waa'ee kitaaba kana itti beeksistu yookaan immoo kitaaba kana itti himtu osoo waan birallee beeksifachuu barbaadde sistemni isin itti deemte hedduu namatti tola. Namni dhageeffatee akir eewwa achi booda akkam tana fuudhee ciise bane eewwa raawwatan ulfeesse dhaltee jedhee osoo eegu deemu dubbiin kitaaba ta'ee mire sistema saniin nama suspense gootee ooftee yoo dhaytu maali kitaaba silaamu kitaaba way beeksisaa jiraatte isin tun dandeettii beeksisaa ajaa'ibatti qabdi jechuu taalantii. Akkamitti beeksisa kitaaba akkana ta'e maqaa faayamtee kitaabichi san sistem karaa salphaan osoo nam tokko viidiyoo isii daawwatee hin tuqne osoo keessan been akka dhageeffatu goote jechuudha. Sittaa tole jenna laayik godhaa fi asumaan lakkoobsa mucoo tana qabdan naa kenna kitaaba isiin eegalte kanaanis eegalee xumuruu fedha. Amma asitti gaafii wayiitu jira jechuudha. Gaafii kana namni beektan koomentii jala nu barreessame isinis hirmaadha. Akkuma dhageettanii osoo ani isiniin ibsin dura dafaatii barreessaa. Sanyo jechuun maal jechuudha? Amaariffaan immoo Oromoffaan. Sanyoom ani dafnoom. Aadaa Oromoo keessa jira. Sanyo jedhama. Yaa beecha waan waan gaatu dhugaa. Natti mi. Amiti salphaadha. Baay'ee salphaadha. Sanyo jedhu bakka abbootiin waan ta'e sanyo jedhu. Dhageen beeku. Barsiiftu. Nu barsiiftu. Nu barsiisuu danda'u. Isin. Nu barsiisaa mee waan sana. Meeraa dubbatu isin barsiisa. Garuu carraan isin ilaalla yaale tokko. Sanyo jechuun mogga. Keessa baadiyyaa dhufte waan ta'eef hin beektan. Dhugaa hin beeku. Ilaale kana jechuun warra gurguddaa jaarsolii beekan malee nu warri achas dhuftuu kun hin beeknu beektaa baay'ina. Jecha durii tokko laal. Maalidha jechuudha? Anoo daa'ima kaleessaati akkamittan beekara isa durii yoo ta'e. Sanyoo jechuun maalii jettee gaafatte? Jecha durii tokko jedheeni jecha durii tokko anuu daa'ima kaleessaati maalitti hin beekaree eegatti waan durii ta'e nama duriiti miti jedhe. Sanyoo jechuun namoonni beekan koomentii jala barreessaa daddafaa osoo waan deebisin dura. Anni beekan duraanuu beekaa jechuudha. Sanyoo kana gara kamii itti fayyadamanii sanyoo jechuun maal jechuudha jennaan warri shawaa beetanii sanyoo jechuun gara shawaa kana itti fayyadaman. Ani hiikaa isaa namootaan hin beekne isinii hima. Isinillee immoo akka naannoo keessanitti maal akka jedhamu hin jiruu fi kirkirii kana dhiisaati. Naannoo keenya hin jiru naannoo kana hin jiru dhiisaati. Maal akka jedhamu warri beekan qofa jalatti koomentii barreessaa isin jedha. Sanyoo jechuun hiikaan isaa akkuma Amaariffaan wushimmaa jedhamu. Amaariffaan wushimmaa jedhama. Naannoo Amaaraatti wushimmaa jedhama. Afaan Oromootiin immoo karaa shawaa kanatti sanyoo jechuu waamaa jechuudha. Sanyoo jedhama. Namoonni kunniin immoo akka hundi keessanuu akka naannoo Jimmas haa ta'u, gara Hararis haa ta'u, Arsiis haa ta'u bakka hundaayyuu naannoo keessanitti maal akka jedhamu na barreessaa. Anuu waan hin beekneef isin gaafadhe jechuu kana. Koomentii jalatti namoonni beekan. Ka sanyoo karaa shawaa kana sanyoo jedhamuu fi ka Amaariffaan wushimmaa jedhamu ni beekaa jechuudha. Duraanuu beekaa jechuudha. Maal jechuudha ree? Wushimmaa namni beetanii wushimmaan kunuu maali? Mushammaa akka hin jenne. Wushimmaan kunuu maali yoo jettanii kana gaafatan taate fakkeenya dhiirri tokko osoo jaartii biraa qabu jaarallee dho'isaa alaa qabaachuun sanyoo jedhama. Dubartiin takka osoo jaarsa qabdu dhiira biraa wajjin wal jaalattee jala deemuun sanyoo jedhama.
Sanyoo jechuun isa kanaa jechuudha. Akka karaa shawaa kanatti akkas jedhama. Namni birallee immoo kun naannoo keenya jiru waan kijiba dhiisaati. Kuni bakka akkanaatti akkanaa dhiisaati. Naannoo keessanitti yoo warri beektan yoo jiraatan koomentii jala barreessaa isin jenna. Maaliif waa barachuu waan ture turullee ammas hin hafne waan hafee miti majira ammas garuu namni hedduu jecha itti fayyadamallee waan hin jirreef jechuudha. Sanyoo jechuun isa Amaariffaan wishimmaa jedhamu yookaan immoo osoo ani jaartii osoo qabu dhalaa biraa alaa jaaladhee dho'isaan ta'etti dhaqu yoo qabaadhe isiin sun sanyoo jedhamti jechuudha. Akkasii naannoo biraatti immoo maal akka jedhamu na barreessaa. Hatta anuu arsii ta'eetiin gara arsiitti maal akka jedhamu beeku gara arsiitti immoo maal akka jedhamu jalannu barreessaa warri beektan dhabamtan jechuudha. Dirqama warri ammaa nuun beeyin warra duriitti beeka maal hin jedhina warri beektan barreessaa jechuudha. Akkasii waan biraatti fudhatina isin jedha. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya viidiyoon keenya karaa kana fakkaata akka isinitti tole abdii guddaan qaba yoo isinitti tole laayikii nu beeksisaa yoo isinitti hin tolin diislaayikii nu beeksisaa isin jenna yoo nutti tole jettan laayik godhaa yoo isinitti hin tolin diislaayikii kenna. Koomentis nu barreessaa isin jenna sheer gochuu irraanfatina akkasumas waan irraanfatu hin qabne chaanaala baatii kanaaf baatiin dhumataa jira gatii isin hir'isee Real Saudi 3,000 isiniif gurguruu jira yookaan diraama 3,000 baatii kana qofaaf gatii gabbuusee isiniif diskaawuntii godhee gurguruu jira namoonni hirmaataa jirtanis hirmaatu hojjetan namni feetanillee ammallee hin dhumanne ni dandeettan dhaqqabdan isin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nuuf tura baabaa.